Ashama harkafuuni hordoftoota masarsituu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa viidiyoo birootiin deebi'ee dhufee jira jechuudha. Kuni maalidha jechuun keessaniin oolu garuu namni wallaalee sin jiru. Ganamaan karaa deemuu fi yeroo kanatti jechuudha. Ganama jechuudha amma sa'aatiin kuni. Kana affeeramiitii jira jechuudha. Eenyu akkana affeeree cinaatti mootuu viidiyoon waraaba jechuudha. Osoo isaan irratti naqayini nama kana affeeree jechuudha. Namni akkamitti ganama barraaqan waan akkana nama gaabbasame isinummaan maal jettu asirratti jechuudha. Namni waan gaarii nama affeera deeguma tsoomii ta'eefillee jechuudha. Garuu kanan affeerame ganamaan kanaadha jechuudha. Isaan garuu xiqqoon irraa achi naxxal jedhaniiti nyaachati kan jirani gamanaanis gamasiinis jechuudha. Waanuma hundaafiyyuu nyaachaa dhugaatidha kan jirru jechuudha. Karaa deemuutii jirra eessa akka deemaa jirru walumaan deemne jechuudha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u yoo achittis qabatanii jirani cinaa kanattis immoo namatu jira jechuudha. Ani gidduu isaanii keessa ta'e garuu nyaachati viidiyoo isaa waraabaa jira. Sagalee isaanii irraa balleessitiidha kanan jechuudha. Sababiin isaa jibbaasin jira. Buskutiin kun baay'ee mirxiidha jechuudha. Baay'ee mi'aa keessi isaa jechuudha. Beeksisuu barbaadee osoo hin taane waan baay'ee natti mijateef jechuudha. Bakka tokkotti namatti mijatu bakka tokkotti garuu shaggaadha jechuudha. Ganama qorsi irratti des nama jedha qalalli kan jedhedha jechuudha. Gatiin isaa yeroo ammaa kana keessatti buskutiin dhugaa dubbachuudhaaf duraan birrii 5 gurguramaa ture kanaan ani beeku jechuudha. Kinoo asittis namni jira teessee jirti asittis dubartiin takka waan hundaafiyyuu nyaannee xumurree baanee jira jechuudha. Amma karaa deemicha eegalee jira. Gara miidha magaalaan tuni yoo jettanii magaalaa Boorooti jechuudha. Gara Mannahaaraatiidha kan deemaa jirru. Mannahaaras immoo kanan isin daawwachiisu ta'a. Mannahaaraadhaas baanee gara makka deemnu jechuudha. Asitti qoshasha gubachaa jira hin aara. Kun seensa Mannahaaraati. Garuu waan baay'ee nama jibbisiisu keessaa karaawwan qalamiin itti diddibamee jira mana jechuudha. Xiqqoo ol kaf godhee waraabuun na ceemisiise malee jechuudha. Mana kanneen irratti warroota diigamuudhaaf qophaa'e karaa kana bal'isuudhaaf jechuudha. Karaan kun osoo hangana bal'atee jiru kanarratti dabalataan diigamee manni kan irratti ijaaramu ta'a jechuudha. Karaan kan diigamu ta'a jechuudha. Warri sa'aatii amma kana keessatti karaa gubbaa irratti hojjechaa jiran mana karaa gubbaa irraa qaban cinqii akkamii keessa akka jiran hin beeku. Baay'ee diigamaa jira jechuudha. Magaalaa guddaas ta'ee xiqqaa diigamsi karaa mana irraa hafaan jiru hanga ammaatitti diigamaatidha kan jiru jechuudha. Bichaa rabbiin obsa isaaniif haa kennu. Biyya keessa taa'anii dadhabanii hojjetanii jireenya amma kanatti ulfaatee kanaan manatti deebi'u jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Gamanumaan osuma deemnu Mannahaaratti dhiyaannee jirra. Mannahaara magaalaa Booroo kana fakkaatti jechuudha. Yeroo amma kana keessatti magaalaan tun baay'ee guddina hin qabdu garuu mootu haa ta'uuti wantoonni jireenyaaf baay'ee magaalaa namatti toltudha. Wanti asitti gurguramuu fi Itaayyaatti gurguramu baay'ee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Gabaa irratti waan tokko gaggaafadhe Itaayyaa fi as warbira madaalee yoo laalu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu magaalaa jireenyaaf taatudha isinan jechuu barbaadetanii kinoo nama waliin deemu keessaa kan naxalaa uffatte kunis kan surrii gurraachaa kunis na waliin deeman jechuudha. Isaan na fuuldura deemaa jiran ani garuu duubeen isaa waraabaa jira. Gara magaalaa Asalaa deemuudhaaf immoo makiinaa laallachaatidha kan jirru jechuudha. Ganama sa'aatiin kun barraaqa jechuudha. Akkuma argitanii carareetu jira aduun jechuudha. Deematidha kan jirru. Makiina keessa seenamootu kanan waraabu ta'a jechuudha. Muuziqaawwan garaagaraa waan jiruuf koopiraayitiin irratti waan fedhuu fi adabbii waan qabuuf garuu waraabuu hin barbaanne kana fakkaata. Makiina keessa seenee jirra baay'ee hin mul'atu jechuudha. Kinoo haala kanaan kan boos ba'aa jira kan seenatidha kan jiru jechuudha. Gamanaan immoo yeroo asii baanus karaarra kanan waraabu ta'a jechuudha. Gusoon keenya garamii maaliif Asallaa deemna Asallaadhaa maal hojjannaa kan jedhu isiniifan hima jechuudha. Yoo Asallaa geenye magaalaan Asallaatillee maal akka fakkaattu dhimma maaliif illee akkan deemu isinittiin hima jechuudha. Kana fakkaata kinoo makiinas keessa seenee jirra. Akka biyya Arabaa san makiinaa madaamiti walii gadi deemuun hin jiru jechuudha.
yaa'u sababni nadaajin cammareefu yeroo amma kana keessatti kafaltiin makiinaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Magaalaa Booruutirraa hanga Sallaatitti namni tokkichi birrii 70 kan kafalee Mannaaraa gahu jechuudha. Mannaaraa kan buusu birrii 70 jechuudha. Duraan meeqaan akka deebamullee dhugaa dubbachuudhaaf dagadheetee jira. Duraan hanga beekutti hanga birrii 20 ምናምን birrii 5 illee turee jira. Garuu amma baay'ee ol ka'eetii jira jechuudha. Wanti hin dabalin tokkollee hin jiru waan ta'eefiyyuu jechuudha. Wanti bakka duraanitti taa'ee nu eegaa jiru tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti hunduu dabalee jira. Saniyyuu nama canaannaqanii fe'anii jechuudha. Yaa'u namni kamiyyuu bakka barbaade san gahuudhaaf dirqama tacanaannaqee deemuun jechuudha. Keessattuu dubartiin daa'ima baattuuf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Tiraafikiin yoo dhufe karaa irratti buusaa qaxxaamaatuma bira darbanii garuu hangas marallee tiraafikiin hin eegu. Galata Waaqayyoo waan hundumaafiyyuu fayyaadha. Biyya ofii keessa jiraatanii mootu inda libbii tanqasaaqasuun illee waan tokkodha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti haalli nageenyaa ofii homaa hin jedhu. Hanga duraatirraa amma garaagarummaa qaba jechuudha. Yeroo duraa baay'ee cinqee ture, baay'ee makaraa ture, waan garaagaraatiin jechuudha. Samoona kana keessa immoo ingidihi rabbiin irratti dagatu akka duraan isaan hin jiru jechuudha. Duraan nama dingata qabanii ganzaba gaafachaa waan garaagaraatu ture. Inni sun hundumtuyyuu darbee amma sa'aatii nageenya irra jira jechuudha. Lubbuu namoota hedduutu darbaa ture. Tanaan dura jechuudha. Dingata manatti dhufanii affananii fuudhanii gaafa namichi sun birrii kafaluu dadhabe kan lubbuun isaa badu kan qe'ee isaatirraa buqqa'ee namoota hedduudha. Garuu amma mootu galataa isaa isiniin jechuufan jechuudha. Makiinaan hin guunne keessuma taa'aa jira. Keessaa gara alaatitti kanan makiinaa na cinaa jiru waraabatoo jiru jechuudha. Sagaleen namoota garaagaraa hin jira. Garuu mootu sira sarbee jiruufiyyuu itti galchuus hin barbaanne siidas nama hin jedhu jecha irra jechuudha. Asitti bakka kanatti dukkanaa'ee jira jechuudha. Bahuuttidha kan jirru amma magaalaa keessa tanqasaaqasaatidha makiinaan kan jiru guunne jechuudha. Oolman keenya guyyaarraa eessa akka ta'u, eessa akka deemnu, eessa akka oollu hundumaayyuu kan isin daawwachiisu ta'a jechuudha. Tarii viidiyoo kana irratti illee yoo addaan harkaa citeeyyuu viidiyoo itti aanu irratti magaalaa Asallaa isiniif daawwachiisa. Warroonni magaalaa Asallaatti illee ilaaluu hawwitan jechuudha. Biyyi teenya yeroo ammaa keessatti guddachaa jira kan jirtu dhugaa dubbachuudhaaf diigamsa manaa kana malee innaa kana fakkaataa guzoon keenya itti fufeetee jira jechuudha. Hanga viidiyoo birootii walitti deemtu turtii gaarii. Viidiyoo itti aanuun immoo eessa akka deemaa jirru